obbo Awwalee nagaa siif haa ta'u. awwal nagaan siifillee haa ta'u. Nagaa jirta akkam? Nagooma alhamdulillah akkami obsi dido tasfiishii kanatu si dura dhufee jira. Jirra nullee galata Waaqayyoo. Baga jiraatte goobazii koo akkam nagumaa meeti. Jirra. Jireenyi kan kee kun maal fakkaata? Jireenyi kan koo bareeda. Okay. Ayyee tole waan jenna kanarra deebisaa yoo qabaatte dubbadhu tole. Ayyee erga duratti isin dhaggeeffachaa ture. Aywa. Garuu macaafni qulqulluun dogongora quraanni keenya sirriidha jechaa turte. Miti. Quraanni dogongora tokkollee hin qabu. Quraanni jecha rabbiiti jechaa turte. Quraanni kee kun guutumaan guututti sirriidha hin amantaa? Ayyee ati gaafii qabda jechuudha deebiin qabdu. Hayyee tole gaariidha. Ni amanee. Ashi dogongora hin qabu jettee amanta. Dogongora takkaayyuu hin qabu. Quraana kana ammoo eenyutu barreesse? Quraana jechuun waan dubbifamu malee waan barreeffamuuti miti kitaaba barreeffamaan dhufe miti. Eessaa dhufere? Kitaaba sagaleedhaan dhufe malee kitaaba barreeffamaan dhufe miti Quraanni. Sagaleedhaan dhufe sagaleedhaan darbatame sagaleedha yoo jettu. Sagaleedhaan jecha rabbiiti rabbiin dubbateeti malaayikatti himee malaayikaan dhufe Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam himee qalbii isaanii irra kaa'eetiin bira deeme. Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam achirraa namaaf dubbisanii barsiisan. Nabiyyoo doon barreessini ofumaa barreeffamee dhufee jechuu barbaaddeere. Lakki barreeffamee dhufne sagaleetu dhufee siin jechuu jira. Afaan Oromoo siif hin galumoo? Naa gala barreeffamee dhufe barreeffama ofumaa barreeffame jechuu barbaadetti nan ikko. Lakki barreeffameen dhufne siin jechuu jira. Barreeffameen dhufne sagaleetu dhufee siin jechuu jira. Sagalicha sanoo eenyu barreesse jechuufan barbaade ikko. Achi boodaan jechuudha erga inni dhufeen booda jechuu keeti. Eeyyee sagalicha sani eenyutu barreesse jechuu barbaade. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam barreessisan. Ayyee. Suuraa 74 naa kennita. Suuraa 74 naa baasime. Maal si baasaree maal waan dubbattuu fi kan keetii baafatta malee? Ayyee baafadheera. Dubbise ayyee. Quraanni jedha. Falfala nama biroo irraa waraabamee qofaa jedha. Irra deebii dubbismee hin jedhu akkasi. Quraanni falfala nama biroo irraa waraabame qofaa jedha. Hin jedhu. Baafachuu dandeecha. Hin jedha baafachuu Jira dandeecha. maal Quraanni na bira jiraan sammuu keessaa qaba. Quraanni akka keessa macaafa baannee deemnaa miti. Sammuu keessa waan Quraanni jedhu jalqaba raga xumuraatitti waan Quraanni jedhu guutuu beekna bar. Anillee Quraanni waan jedhu. Kanaafin waan Quraanni jalqaba jedhu si galtee Quraanni jalqabarraa. Quraanni jecha wanna jecha kitaaban baatanii olii gad deemanii miti bar nu biratti. Si galtee waan Quraanni jedhu osoo dubbatte am. Quraana keessa qubee takka yoo ati dogongorte qubee takka wanna jechaa miti. Qubee takka yoo ati dogongorte sirriin dubbifne siin jedhaan. Maaliif siin jennaan Quraanni ayyee dubbis baasii dubbisme ayyee. Bifa aarii keessan seeniin kaawwalee koo. Ani naaru yaa goobazii koo maal taate isaanii nama aaruu miti akkasitti. Eeyyeen nuti karaa jireenyaa si qabsiisuuf malee anan si wajjin haasa'uuf ani si wal falmuuf miti waan ta'eef. Innumaa karaa jireenya na qabsiifta yaa gurbaannadha. Waan karaa jireenyaa dhiisiitii ati kitaaba dubbisiin jedhe malee karaa jireenya maaltu jira jireenyi harkaa bade. Kitaaba dubbisiin jechuun jira jireenya maal agarsiifte isaa. Jireenya dhaggeeffadhu kaa. Suuraa 74 lakkoofsa 24tti Quraanni falfala biroo irraa waraabame qofaa jedha. Akkasiin jedhu siin jechuu jira Quraanni nu bira jira. Baasitii uummata azala jirutti agarsiisime. Maal baasaree situ hin jedhu siin jechuu jira situ baasuu qaba malee baasii naan jettaasa. Ana fidadeen nan baasamoo hin jedhu jedhee si mormu jira situ hin jedha jettee fiduu qabda malee. Maal jechuudha? Maal jechuu taayyeedhaaf dhiisi. Hin jedhu siin jedhe hin jedhaa ka jedhee si fiduu qabu siidha malee.
awwalee koo dhiifama wajjin sirkii lama harkaan hin qabuuf malee baasee too uummata kanatti agarsiisuu nan danda'a. Baaftee too yoo dubbifte eessarra dubbisu jirta? quraanuma keessan irraa hin dubbisaa jira. Quraanumaatti fayyadamaa jirtu. Bakkuma irra dubbistu sanatti mul'ise ka baasitti mul'ise. Waa irra dubbisu jirta yommuu sammuu kan. Dhaggeeffadhu suuraa 74 lakkoofsa 24 irratti quraanni falfala nama biroo irraa waraabame qofaa jedha. Injedhu siin jechuu jira injedhu yoo jedhe kuno amma kuno fidi amma kuno fidi mul'isi siin jechuu jira. Maalirra dubbisu jirta amma? Quraana irraa hin dubbisaara. Ayyib quraana irraa mul'ise ka kitaaba dubbisaa kama dubbisaa jirtu san mul'isi. Askaan qabdu ati odoo keenya ta'e hin baafta amma hin baafta moo hin baaftu? Ishi Habib baasii keessan kaati fidattee miti barka si baasuwan. Kasi ati bifa kanaan bare gaafa fuutellee ni bar naa qabaa ka jedhu siidha. Rakkoodha kan kee akka kanatti jechuudha. Ragaa fidadhu kun jedhu lakki naa fidaa ka jettu gaafa fuutellee naa qabaa jetta jechuudha. Wanni akkasiidhaan jirtu yaa gooba jiiko bakka ragaatii fi bakka wanni ati akkan godhatinati. Si galtee kitaaba ragaa fidattee akka jajjabaatti as baasiiti mul'isiiti na wajjin haasa'e malee sirriidhaa miti akka godhattu kanatti. Awwalee koo ani waan si jaalladhu kan kana sitti mul'isee dogongora jiruu fi dhugaa jiru si hubachiisuuf malee ani siin dheekkamuufi miti. Annaan dheekkamta siin jedhe baasi natti mul'isii siin jedhe malee ani waan bira maal siin jedhe. Natti tolaan jiru kanaafan baasee too mul'ifnee kanaafi suuraa 74 namoonni asirra jiran kunniin Habib jira, Abdii Muusaa jira, isaan kanneen wajjin baay'ee haasaa irra isaan kunniin yaa baasanii kuni sirriidha moo sirrii miti? Akkamitti waaqarraa barreeffame ishii erga jecha sagalee waaqayyoo ta'e siin jechuu barbaade. Abboo wannan siin jedhe hayyee mee baasiiti waama sibira jiru san baasime. Sibira jiru waa irraa dubbisu jirta moo sammuu keessa haasa'u jirta? Lakki dubbiseen harkaa qaba sammuu keechaan siin jechaadha. Hayyee akkas hin jedhu hayyee tole. Amma anatu si baasaa hin dubbiste tole. Ayyee. Ufii keetii dubbisi naan jechaan ooltu tole. Nan dubbisa. Ayya tole si baasu jira eegi. Ya Allah, ya ayat kudha afur irraa tadi demi afur irraa okay suuraa 74 jedhi baasi ya goba jipo mal tadi sa qur'aana ibare osoo atin dubbatin dura bakka ati dubbachuuf deemtu guutuu saara beekna akkanan godhatin nuti qur'aanaa fi macaafni akka tokkotti miti bar sammuu keessa si dubbisu danda'a afaan oromoo dubbisuu beektaa sitti mul'isuudhaaf malee. Lakki yoo ta'e illee keenya macaafni qulqulluun kiristaanni macaafni qulqulluun dogongoraa hin jedhu. Yeroo takka akkasiin jedhe ayyee kunoo suuraa 74 suuraa al-Muddassir ayata 24 sitti mul'ataa jiraami kun bakkataan ila bakkataan. Sitti mul'ataa jiraami. Baabilii haarawaa baasi baabilii dhuma irraa ilaalaa jirru baabilii baasi. Afaan lachuu bakka tokko qabu. Baabiliin maal taate naga qabdaati? Qur'aana si baasee bar qur'aana si baasu jira si baasee bar kun 74 ira kuno 74 24 Oli qur'aana jedhu na baasi yaa ijo kun maali mucaani waan tokko beektu maal taate namichaan nana alqur'aan ila kuno laal ila kuno alqur'aan ila kuno asira gasiituka tuqi ila kun argo jirtami isa kan argo jirtami isa kan hayya asira gattuqa ijolle kuno ila asira gattuqa quba kiyya laal sirritti eywa kuno gattuqee jira hayyee kuno suuraa meeqaffaa jette suuraa 74 meeqa 24 akkanaami ni jedha qur'aanni kun ni jedhan jedhu dubbisi afaan oromoo qajeelchi dubbisi ni jedhes qur'aanni kun falfala nama biraa qur'aanni kun falfala nama biraa irraa waraabame qofaa. Hayyee
asitti amma maaliin jalqabe ni jedhe sedhaami. Abbaa fedhaa jedhu maal jedha asirratti na ibsi. Abbaan fedhaa jedhu rakkoon qabaatiin san. Abbaan fedhaa jedhu ayyee walii gallasan. Abbaan fedhaa jedhu. Eeyyen. Ni jedhe. Eeyyen awwalee koo. Eega sani mallattoon kun mallattoo maali tun isiin tun irra taa gubbaa jirtu tun akka afaan Oromootitti. Ishii mallattoo beekatumaa fayyadamani. Mallattoo warra wal barsiifne mallattoo maaliiti siin jedhe afaan Oromootiin. Mallattoo waraabbii. Mallattoo waraabbii. Goobas akkana. Ni jedhes namticha wayitii jedhe abbaan fedhe wayidhaa haa ta'u ni jedhe. Quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabame qofaa jedhe. Erga sani eessatti cufama mallattoo waraabbiidhaa eessatti cufti asitti cufti. 25 irra cufti. Kun jecha namaa malee hin taane. An 24 si gaafadde an 25 biraan nan. Dhageeffadhu. Mallattoo waraabbiidhaa asii jalqabdiimi. Asii jalqabdiimi gobazii koo. Eeyyen. Eessatti cufa mallattoo waraabbii moo cufaa malee hambisan? Eechatti cufee mee natti agarsiisi. Hayyee waggoo sitti mul'isu barin diddaa akkamsi godha. Asitti 25 irratti cufa. Si galtee 25 irratti cufa. Mallattoon kuni arguu jirtasaa ni jedhes nama wayitii jedhe. Si galtee ni jedhes nama wayitii jedhe. Quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabame qofaa. Kun jecha namaa malee hin taane. Jecha namaati malee karabbiitii mitii jedhe namtichi kun. Si galtee ni jedhes wagguu jedhu waan dura dabreetu jira. Waa'ee isaadha kan dubbatamaa dureetu jira. Isa san ammoo ufduuba deebinee ilaaluu dandeenya. Garuu achi osoo ufduuba hin deebin dura kun jecha namaa malee hin taane jedhe rabbi nama. Tayyib asitti cufame amma. Ni jedhee sedhee namticha kanaatu jedhe. Ni jedhee sedhee rabbiin irraa dubbate. Namtichi kun Quraanni kun akkana jecha namaa malee waan biraatti miti falfala nama biraa irraa waraabame jedhe. Ata 26 irratti ammoo maal jedheen rabbiin namticha kanaan. Maal jedhen dubbisme? Laali gaafin kiyya. Dubbisme goobajiko. Dubbisi. Ishin. Nan dubbisa jedhika. 24 fi 25 tokko mooyi. Maa 25 jedhee maa 24 irratti fixuu tokko mayaa goobajiko maal taate isaa? Mallattoo bar maa 24 irratti xumuruu dide. Miti maa 24 irratti xumuruu dideen jedhe. Daadii damee afurri irratti hin xumuramu. Ayata jechuun barkee wannaadha waan suutaan dubbatamaa deemuudha malee waan jechi achirratti hin xumuramne. Afaan Ingiliffaallee waraanuu barbaadee kuno. Aslaala. Afaan Ingiliffaallee isa kana. Afaan Ingiliffaallee bakka kana 25 irratti cufa. Afaan Oromoolee 25 irratti cufa. Afaan Amaariffaallee 25 irratti cufa. Arguu jirtaa misaa? Awwalee hubadheera. Akkasiin jedhe mee gurbaa akka nama waa beekutti ana wajjinaase yeroo takkamii bismillah. Eeywa. Namtichi kun ni jedheetiin dubbata. Tayyib. Ni jedhes wagguu jedhu qubee isaa kana maa fayyadame jedhes jedhee. Si dhagaan jira. Maaliif fayyadame si gaafachuu jira situ fidate waan ta'eef. Maaliif jedhes ni jedhes jedhee maal isaa kana fayyadame. Afaan Ingiliffaa irratti and said maa jedhe. And jechi jedhu kana maa fayyadame. Ni jedhes maa jedhe. Adam maa jedhee afaan Amaariffaa irratti illee fayyadame. Jedhes saan kun maal fayyaddi saan tun? Nama biraarraa dhufe moo hin dhumne siin jedhe amma ani afaan Oromoo naanii ittu ani afaan Oromoo hiyyalatan guddadhe. Afaan Oromootiin afaan koo hiikkadhe naanii ittu. Afaan Oromoo si gaafachuu jira. Afaan Oromoo si gaafachuu. Silaa Quraanni kun dhaggeeffadhu. Mee waan ati waan barreeffame irraa nama mormuu jirta moo waan biraarraa na wajjin haasa'uu jirtaati? Waan barreeffame Quraana wal mormi malee ana maaliif akkas jedhee naan hin jedhin. Waan barreeffame irraa naatti haasa'uu jirta goobaziko. Yeroo takka na dhaggeeffadhu. Ni jedhes wagguu jedhu saantun maal fayyadde afaan Oromoo keessatti? Argaan jira. Maal fayyadde afaan Oromoo keessatti fakkeenyaaf tasfiish nama gaariidha. Nama colleedhas yoo jedhan qubeen saantuni yeroo dabalamtu afaan Oromoo keessatti maal fayyaddi? Waan dura haasawamaa ture. Wayi. And kan jedhu kun maal fayyaddi? And kan jedhu kun eenyu taasise nama kana taasise jedhaari asirratti namuma caaficha kana barreessitu jedhe. Namticha wayi waa'ee namticha wayiidha rabbiin irraa dubbateeti ni jedhesedhaan. Namtichi kun eessa jira yoo jette duuba deebineeti wajjin laala. Dhaggeeffadhu eeyyuwa. Amma duuba deebinee ayata 11 irraa wajjin laala. Namticha kana rabbiin ni komate moo
nama gaariidha moo nama akkamiiti kan jedhu ayyee wajjin deebinee ilaalla sirriitti ilaalla. Ishi naragee asirratti gaafii tokko si gaafadha. Gaafii tokko si gaafadha waleeki. Tasfish obsi haa xumuranii Quraanni naan jette. Habibi. haa xumuranii ibsa ustaaza ibsa. Qoy. Meesiif ibsa yeroo takkanaaf obsime. Ishi. Aywa. Afaan Oromoodhaa yoo sirriitti beekte waan takka waliin dhibnu ana wajji waliin dhibnu. Akkasiin jedhee wanni haasa'u jiru Quraanni lakkoofsa 11 irraa jalqaba. Maal jedhaa waa'ee namticha wayiidhaa haasawa. Nama ani kophaa isa uume wajji walitti na dhiiseedhaan Rabbiin ni komate. Namticha ani nama ani kophaa isa uume wajji walitti na dhiisi. Sigaltee ani kophaa isa uume. Namtichi kuni maal akka dalage Rabbi inni hundi dubbata gadsiikee jechuudha. 12 irratti. Kan ani qabeenya bal'aa isaaf godhe jechuun qabeenya bal'aa isaaf godhe jechuun ka qabeenya isaaf kenne jechuudha. Ilmaan dhiiraa ka isa biratti argamanis kan isaanii isaaf kenne jechuudha. Okay. Eegasanii maal jedha? Bal'isuus kan ani isaaf bal'isee jechuudha. Sirriitti kan isaaf bal'isee waa hunda mijjeesseef namticha kana wajji walitti na dhiiseedha Rabbiin anatti dhukkee irraa kaasa. Okay, achi boodaanoo. Ergasii akka ani isaaf dabalus kan kajeelu namtichi kun. San boodaanoo haa dhoorgamu jedha. Dubbii kana inni namtichi kun haa dhoorgamu. Haa dhoorgamu jechuu beektaami? Yikkalkal jechuun haa dhoowwamu jechuudha. Haa dhoowwamu haa dhiisu dubbii kan waan oofaa jiru kun. Inni keeyyatoota keenya mormaa ture jedha namtichi kun. Inni keeyyatoota keenya mormaa ture. Rabbitu jechuu jira. Keeyyatoota keenya mormaa ture. Argu jirtaa miti isaa? በአንቀጾቻችን በእርግጥ ተቃዋሚ ነበር። ስለዚህ ተጋርጃ እኒ ከየቶዳ ከና ሞርማቱ ደምትጅ ኩን ረቢት ዋናም ተከና አዳዱባቹ ጅራ ኤርገሰኒ ማል ጀደ ዱጉመት ረኮ ጉዳቲን ሰድርቃ ጀደ ነምትጀ ከን ረኮ ጉዳ ሰጌሳ ደ ረቢ ኤርገሰኒ ኦ ኢንኒ ጢንጠሌ ጀዳ ኒ ትልማሜስ ስለዚህ ላላም ባስራ ወደ ሰደት ረገኘ ጀደ ኒ ጢንጠሌ ኒ ትልማሜስ ዱባዱ ሳንጀናን ጀቹ አባራም ጀዳ ነምትጅ ኩን أكملت المامي دبي أكملت المامي جرى ربي سبحانه وتعالى إرجسيس أبارمي نمتي يكون يرو لما فاس أبارمي جرى أكملت المامي دبي كر مال جرى تبودان إرجسي ني إلالي جتوني بيكتامي ني إلالي إرجسي فولا غوري أكانجي جيرم يرو وان كان دبچون أفكا وسنجچون إرجسي غرغالي نيبوني غرغالي تيمبوني كرا ربي رادم إمبوني طيب إرجسي نيو Nijedes. Bakki raga dhaabate sakan. Nijedes. Awwalee na qo'achiisa irtaa naagaleera. Na qo'achiisa jirtamoo akkami naagaleera. Beeche qo'achiisu jira maal silaali maali. Nijedes yeroo takka naaf eegi. Dhagaa ati diidami jaa qofa naagaleera. Okay? Naaf eegi yeroo takka. Yeroo takka. Yesiif. Sakanni daqiiqaa walakkaa qofa naa kenna. Quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabame qofa jedhee kan jechi kun jecha nama malee hin taane jedhe dubbate. Ergasanii Rabbiin maal jedhen diidami jaarratti namticha kana. Saqar isa seensisuuf hin jira jedhe. Saqar jechuun maqaa ibidda jahannam. Maqaa ibidda jahannam. Namticha kana jedhe kana saqar isa seensisuuf hin jira. Namticha kana jecha kiyyaan akkana jedhe kana ibidda saqar jedhamtu isa seensisuuf hin jira jedha. Si galtee ibidda isa seensisuuf hin jira jedhe Rabbiin dubbate. Namticha kana jechuudha. Kan dubbataa jiru Quraan namtichi kun akkana jedhe keeyyatoota kiyya morme garuu anammoo namtichi kun akkana jedhe dubbate anammoo ibidda seensisuuf hin jira jedhe Rabbiin dubbata. Siigaltee kanaafuu aanni kun ka dubbataa jiru Quraan ofii ufarrabsaa osoo hin taane namticha wayiiti akkana jedhe namtichi kun akkana haadha jedhe dubbatu jira jechuudha. Akkuma Yesuusiin kun Yahudoonni maraataadha maal jedhaatiin turan dubbiin isaanii dhugaadha jechuudha miti. Dubbiin isaanii dhugaadha jechuudha miti akkasii hubadhu tolee. Ayya awwalee gaafii asirratti wanti naan galle silaa duratti Quraanni jecha Rabbiiti Nabii Muhammadtu barreesse jette namicha kana immoo echaa gaafateet namicha kana echaa fideet namichi kun jidduu kanatti wanta kana Quraanni falfala nama biroo irraa waraabame jedheetoo yaada kana ibsee Muhammad immoo yaadicha kana barreessetoo Quraana kana irratti katabuu danda'e. Nabi Muhammad namni barreessi na dhaga'i akkas naan jetteerta jecha Rabbiiti sagalee Rabbiitii naan jette kanaafu echaa namichi kun immooyyuu as keessa seenetoo namichi kun waa'ee Quraana irratti haasa'ee jechi namicha kanaa
jidduu kanatti kaa'atama mere. Namtichi bari naasofne namticha keessa seenee haasa'e miti waan namtichaatu dubbatamedha. Rabbitu waan namticha sanii dubbachuu jira. Namtichi yookaan akkana jedhee akkas ta'ee akkana ta'ee jedhee xiinxallee akkana jedhee ani ibidda seensisuudhaaf hin jiraa jedhaan. Kan ibidda nama seensisuu danda'u Nabi Muhammad miti alayhi salaatu wassalaam. Rabbiidha malee. Rabbi san ibiddachi uumeedha malee ibidda ka seensisuu danda'u Nabi Muhammad miti. Rabbiin ammoo namticha akkana jedhe kana ani ibidda seensisuuf hin jiraa jedhee dubbata. Keeyyatoota keenya murmee jedha. Keeyyanni kun ka Rabbiiti malee kan Nabi Muhammad miti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkuma nabiyyoota kaawwanidha dubbii Rabbii namatti geessan malee ofirraa fuudhanii waan barreessan hin qaban. Dubbii kana kan dubbatu jiru Rabbiidha. Rabbitu namtichi kun akkana jedhe jedhee eegasanii xumura irratti namtichi akkana jedhe kana ani ibidda isa seensisaa jedheetiin dubbata. Si galtee namtichi kun nama itti dhaadatamaa jiru. Kijiba isaadha irratti Rabbiin qabaatiin jiru malee akka jettu kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraanni kun falfalaadha uumamu jedhee dubbataan jiru. Namtichi akkas jedhe sanii dhaadatu jira. Osoo dubbistee siif gala sirriitti. Namtichi kun nu biratti maqaan isaallee ni beekama. Laakiin Rabbiin maqaa namaadhaan tuqu malee. Maqaa namaadhaa zarii namaatiif jecha. Eenyu namichi kun? Waliid jedhama. Waliid jedhama jechuun waliid kan jedhamu isatu jedhee kan jedhu naa baase. Ayyee tamaam. Akkana jechuun gaariidha kun. Ingiliffa dubbistee beekta moo Arabiffa dubbistee beekta? Oromooffuma naa baase Oromoo afaan na lalbee. لا تفسير أورومي فان جروتي وانا دو بستي بيكتا ergama caamni kee Ingiliffa dubbisee hin beeku. Xiqqoo mallee moo? Ittiin barsiisa malee dubbisuu hin danda'u beektaa? Akkamitti ittiin barsiisa jechuun? Amma isa dhiisi jedhi naa baasi Quraana irraa akkuma uummanni kun dhaga'utti ani bar kamaati barsiiftu wayiidha si wanna jechuun malee wannaaf hin miti. Okay tamam. Si baasuun dinne bara. Si baasuun dinne beektee. Namicha kanatu laali wanni naa baaftu mooyyuu wanta biraa naa baaftu maal naa baafta namichi Quraanni falfala nama biroo irraa waraabame jedhu kun maqaasaa ebeluudha kan jedhuun barbaadammaan. Okay, si bahasa bar Ingiliffa dubbistee dandeessa siin jedhe tafsirri Ingiliffaan jira. Ingiliffaan ni jira. Ingiliffa si baasu barbaadeeti. Rakkoon qabu naa baase. Okay, tamam. Sorry. Si bahasa isa kana akkas jedhi malee yoo wanna ittiin barsiisuu dandeessi dubbisuu hin dandeessa akka xiqqoo isiidha. Ayyee. Sitti mul'atu jira mi tafsir Ibn Kathir kuni suuraa 73 irra jira suuraa 74 dhugu jirtaa miti isa Al-Muddassir asirra gattuu keessi baasa. Okay. Aywa. Aywa. Akkana jedha asirratti ilaalama sitti bakka kana ilaali. Haga ayat 30 jechuudha. Asirra arguu jirtaami sitti mul'ataami. 74 irraa bismillah eessatu 74 kudha tokko irraa kaasee haga 30 walitti qabeetiin wanna jedha. Haga 30 walitti qabee hiikain. Ani jecha gabaabaa tokkoon barbaada seenaa ganaa seenaa sittiin baay'isu abshir. Seenaa sittiin baay'isu. Eeyyee. Ana keessin jedhe sitti mul'ataami amma? In mul'ata. Okay. Sirti yoo sitti mul'ataa jiraate rakkoon qabdu. Seenaa dheeraa sittiin fidu aniyyuu. Tolee. ثم يطمع أزيد. اوكي. Ammaati uummata asirra jiran kan Ingiliffaan beekan jetteeti kana fidde miti. Maaliif yaa Ingiliffaan beekan jedhee fide namni as jala jiru baay'inaan Ingiliffaan beekaa goba jiru. Warra Awurooppaa keessa jiraatu. Akkasiin jedhe maal ati dubbisuudhaaf akka dubbistu sii fidu jiraami?
Ani baay'ee Ingiliffa kana Oromootti hiikuu hin danda'u beektaa Ingiliffumatti ani hiikuu danda'a. Okay, kan wanna si godhu si fidure translate ka godham. Oromoodhaan uummanni yaa hubatuun barbaadan. Argu jirtaami sa. Mari'aan ofii Argu jirtaami ka kuno bakka kana kuno. Si galte. eeyyen. Abbas ibn Abbas radiyallahu ta'ala an ibn Abbas jechuun ilma abbaa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam isa ta'uu hima. Al-Walid bin Mughira ka jedhu kan argu jirtaami sa. Argaa hin jira. Aywa. Mee dubbis mee yoo hubachuu dandeessa. Hubachuu dandeessa? Hubachuu hin danda'u. Okay. Walid bin Mughira da mana Abu Bakr da seenee jechuudha. Abu Bakr jechuun hiriyaa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam waa'ee Qur'aanaa da gaafatee jedha. Si galtee Abu Bakr ammoo informid godheef yookaan ammoo itti hime jechuudha waa'ee Qur'aanaa kana itti hime. Erga sanii ni ba'e Qureeshitti dhaqeetiin akkana jedheen. Si galtee wanni ilmi abbaa kabshaadhaa jedhu Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam baana. Ilmi abbaa kabshaadhaa wanni jedhu kuni waan akka malee gaariidhaati jedhee waa hedduudha dubbate Qur'aana kana faarse. Si galtee akkini jedhaa jiru jechuudha gabaabsee simuudhaaf. Erga sanii ammoo warri Qureeshidhaan wal gahan. Read by English. Understand Sitti mul'atu ma seenaa baay'een barbaadu jettu sa. Ati waan tokko beektu akkam si goona sa akkam si gooname. Mootii ani mee Oromoodhaan nan barbaade Ingiliffaanis ammallee akka itti deemaa tutti irra kaachaa jirta. Afaan Oromootis yaa'e kun mee wajjin rakkanne yaajoo. Mee wajjin rakkanne akkam goone sa. Tayyib Ingiliffaan beektuu fi barsiisaadha. Tole mee afaan Oromootitti akkamitti si hiika. Translate si godha tole. Translate si godha. Akka wajjin rakkanneef dhumnee tokko macaafa qulqulluu sin barsiisu si wajjin haasaa irra bara. Maal nuti waa wajjin rakkachuu jira malee sababa wallaala kan keetiitiif. Takka Ingiliffaan beektu, afaan internationaalaan beektu, takka Arabiffaan beektu, akkuma ijoollee xixiqqoodhaa afaan Oromoodhaa ittiin guddanneettee afaan Oromoo qofa beektu. Tayyib Amaariffa beektaa tole. Uummanni yaa baratu. Isin barsiisuudhaaf jedha afaan uyyuun beekuuti ijoo. Ani si fayyisu si duwwaa fayyisu osoo hin taane uummanni azala jirru yaa fayyuufi. Uummatatti dhiisimeta uummatatti dhiisi atummaanuu hubachuu hin danda'u haa jechuu jirtu uummata akkamii hubachuu dandeessa ati hubadhuu dhiisi uummata. Akka gaafatametti deebisuu qaba malee ganaa Ingiliffaa Arabiffaa maalidha kun seenadha moo maalidha kan akkanatti barraa'u macaafa taanan macaafa keessaa kana itti deebisuu qabdi. Ustaadha. Aye, hiiktee jirta ayyee akkas isa kana baasiif dubbisiif mee dubbisiif afaan Oromoo dubbisuu dandeessa ayyee tole xiqqeessiif mee. Tole dubbisime afaan Oromoo tole. Ayyee sidna nagaa dubbisa. Afaan Oromoo illee moo yaa gurbaa. Dubbisa hin jedhe ko. Hayyee kun ila argu jirtaame duuba namichi Waliid jedhamu sun malumaan Qur'aana kanaan malumaan Qur'aana kanaan jedhee arrabsa jedheeti yaadee of keessa deddeebisee waan jedhu muratee likkeessee duuba azzabame addunyaa irrattis jedhee dubbata. Namtichi Waliid jedhamu sun argu jirtaame tasitti mul'ataami. Namtichi Waliid jedhamu sun Waliid namticha jedhamutu akkana jedhee jechuudha akkas. Ayyee argeera hubadhe. Okay baga hubadhe. Ayyee tole gaafii kan kee kabira qabdaa? Eeyyen nan qaba. Gaafadhu kabira. Isini warri musliimumtoonni namoota isin lolani deebitanii loltuu immoo maaliif nan lolte jettaniiti obsa godhadhu dhiisii lalloliin jettanii deebistuuf. Nama si lole akkam gootaa nama si ajjeesuudhaaf deemu nama si arrabsu jechuudha. Nama si lole bakka asuma arrabse.
yoo arrabsine obsina waan gaariin isaaf deebifna yoo Ayyee. fakkeenyaaf amma inni waan hamaa nutti hojjete waan gaarii isaaf goona rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadin akkas jedheetiin ajaja idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a ati waan hamaa namni sitti hojjetu gaariidhaan isaaniif deebisii jedha yoo garuu ammoo lola qaxxitaa seefiin morma sirraa mura jedhe gaafa san morma keenya murii jennee jala hin qabnu gaafa dubbiin jabaatte nutillee itti jabaannaa jechuudha saniin alatti ammoo wanti xiqqoo yoo taate irra dabarra wanti Ayyee, xiqqoo yoo taate waan akka arrabaa waan akka qabeenya namaadhaatti wamaawama kanneen yoo taate haga dandeenyeen irra dabarra yoo mara hammaatee lubbuu gara lubbuutitti dhufte ammoo seefiidhaan yookaan shugguxiin si rukutaati mataa as qabi yoo nuun jedhe laa mataa hin qabuuti anillee shugguxii bitadheetiin mataa kan kee addaan baasaa jedhaan jechuu gaafa sana gaafa dubbiin jabaatte Ayyee. jechuudha osoo dubbiin hin jabaatin ammoo irra dabarra. Ayyee yaada kee hubadhe yoo quraan immoo iyyuu akkas hin goonuu jedhe yoo in amanta. maal quraanarraa si himu jiraami kaama jedhee iyyuu aniyyuu Ayyee yoo quraan immoo siyaa iyyuu baasu akkasii miti isa amma jedhe kana siyaa baasu na dhagaye warra si lolan ajjeesaayii kan jedhu si baase maal goota quraan irraa maal silaalee warra lola sitti baneetiin jedhe warra si ajjeesuudhaaf deemu inuma ajjeefte sila wayi jala ciifta amma akkas hin jenne amma akkas jettee reetam addaan si baasee bar arraba umaama kanneen yoo ta'u kun lola hin jedhamu fakkeenyaaf amma arrabni lola hin jedhamu ati teessee yoo awwalati akkanaadha akkasii yoo jette kun lola hin jedhamu lola jechuun lakki awwal amma akkas jechaan jirtu jalaa deemnaa obsaan jalaa deemnaa naan jette naa baasi akkasii jenne gurbaannan mee afaan oromoo kana nubattu natti fakkate hin jarjariin miina dhageeffadhu anuma dhageeffadhu mee kan biraa dhiisiti okay anas si gaafachaa jira dhageeffadhu gara sammuun kan kee gara biraan deemin akkasiin jedhe wanti xiqqoo yoo taate waan akka arrabaa waan akka wanti xiqqoo yoo taate haasawa garagaraa yoo taate ni obsinaa siin jedhe si galtee waan gaariidhaan deebifnaa jechuudha rabbiin waan gaariin deebiseedha nabi muhammadin alayhi salaam yoo namni hamaa sitti hojjete garuu ammoo yoo waan lubbuudhaan wal qabatu lola qaxxitaa yoo taate ammoo lola jala hin ciifnu mataa ittiin kenninu lola yoo taate namtichi seefii baatee nutti dhufe nutillee seefii baannee itti deemna yoo shugguxii baatee nutti dhufe shugguxiidhaan yoo inni madfii baatee dhufe madfiidhaan yoo inni saaruu kan nu darbate saaruukaan yoo inni waan misaa'ila nu darbate misaa'ilaan yoo inni taankii nutti dhufe taankiidhaan bekka kanuma wanni nuti jiru nu bira jiru isa kana. Kana jechuun nama ajjeesuun nuuf hiyyamamaa jechuu barbaadde tati. Nama nu ajjeesuu dhufe dhukkee irraa kaasna malee hin gaafattaa kana malee. Oromoon kun wal ajjeesuutti hin jirtu. Oromoo bira nagin Oromoodhuma isa bira nagini ajjeesuudhaan jannata galtuu jechuudha qaama gabamatti. Lakki ajjeesuun jannata hin gallu nama nu lolu dhufe siin jedhe malee. Waan jannata galuudhaaf itti naasumne akkaataa jiruu duniyaa irratti jiraannu malee kuni jannata seenuudhaaf miti namni nama ajjeesee jannata seene kan jedhu islaamummaa keessa hin jiru kun kijibaa pheenteen ooftu malee islaamummaa keessatti jecha tokko haa ta'u quraanarraa hadiisarraa ajjeesanii jannata seenan kan jedhu hin jiru ka quraanarra jiru ofirraa deebisuudha nama siin loluu dhufe nama walijjiin wal lola qabdu dhukkee walirraa kaasuudha kanuma addunyaarra ka jedhu illee kanuma sammuun namaa ka fudhattu illee isuma kan kiristaanni godhuyyuu kana caalaayyuu si galte eenyu illee ka kanarratti kana alaa wanni jiru sammuu namaadhaan wal diigaadhaayyuu hin danda'amu wayyee. Akka lola gabaabduu yoo taate inni himnaa lola xiqqoo yoo taate jalaa deemnaa uni obsinaa yookaan immoo hin ajjeemnaa jechaa jirta waan ta'eef mee akkas hin jedhu waan ta'eef suuraa 291 na afaan oromootu hubattu waan bira maal hubattaa miti baasi dubbisi. Jibba keessaa bahi miiraa fi jibba keessaa bahi. Jibba keessaa bahi dhugaa keessanii. Jibba keessa hin jiru obboleessa kiyya dhugaa jibba keessa hin jiru obsaana sitti haasaa jira. Hayyee suuraa meeqa naa bani jette? Suuraa 291. Okay. Suuraa 2 ayata 191 mee haa banuuf ijoo. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبار سقلت متك قاري ما شاء الله تمام بسم الله ما بنوجد سانجو ايوه دبار سقلت مرة دب بستا اوكي حق شيء ما مرة دبار سقلت متك سنجر يعني دبار سقلت مرة دب بستا ايش رايكم قبل اي تل أماريك أورمو أبديت أوكي أيجو جوالكم بديتو ريك ليس قليل
Achuma nama harom saya cu jirame afan oromo da kuni إبسان أباسو في أستاذ حق الشيخ محمد رشاد أحسن. indi itti rata reetiin loqodni waydi baajireetime wanna kana aywa kanatti taate aywa kuno si baasee jira hayyee sura lama faad argu jirta mis lama sura lama ata dibab sagaltama irraa dubbista okay dubbisa hayyee kuno si baasee jira baay'ee mul'atu dubbisaa bar. siin fi mul'atu saa karaa rabbii keessattis warra isiniin lolaniin lola warra isiniin lolaniin lola warra maal godhaniin lolaa jedha si Siniin lolaniin. aywa warra lola isinitti bananiin lolaa jedha daangaa sin dabrinaa jedha bira dabartanii nama wannan jedhina kana biran dabrina nama isiniin lolleen tuqinaa jechuudha daangaa sin dabrinaa jechuudha rabbiin warra daangaa dabran hin jaalatu jedha daangaan dabrinaa jechuun warra isiniin lolleen tuqinaa jechuudha warra isiniin lola isinitti banan lola jechuun ammoo qitaala jechuudha lola jechuuni kan si ajjeesuudhaaf deemu nam tokko si ajjeesuudhaaf deemu atilleen ammoo ofirraa deebistaa ofirraa dhukkee irraa kaaftee jechuudha dhukkee irraa kaaftee ajjeefte inni si ajjeesuuf deema atilleen ajjeeftee ofirraa deebistaa warra isiniin lolan dhageeffadhu sirritti warra isiniin lolan bakkuma isaan argitanitti isaan ajjeesaa Yoo kana jedhu dosii arrabsee najjeeftam. isaan baasa Osoo nama si arrabsee najjeeftaa jechuudha. arrabni lolan jedhamu yaa goobazi warra isin arrabsan hin jedhu warra isin lolan jedhamu sigalaa miti isa warra isin lolan jedha arrabni lolan jedhamu yoomirra jalqabee arrabni lola ta'e goobazi ko Arrabni nama dhungachuudhaaree lolaa miti. la la miti arrabni arraba jedhama ebaluna Arrabni arraba arrabsee jedhama. malee nama tokko nama arrabsuuni ebaluna loleen jedhama afaan oromoo baradhu malee akkan ta'in ka barsiisaa jedhaatiin afaan Ishi. oromoon beektu muusa ebaluna Ishi, arraba arrabsee bakka. nama arrabseen ebaluna arrabsee jedhan abaluna arrabsee abaluna arrabseedhaan malee naan loleen jedhan lola jechuun ammoo Arraba. kaasitti dubbatamaa jiru dhageeffadhu sirritti lola jechuun Ayyee bakka asirratti arraba dhungoodha haqiiqaadha. fudhadheen jira. Awwal arraba asirratti dhungoodha fudhadheen jira bakka darbish. akka wallaalaan ta'in kaasi isaati si kenna si wajjin haasa'u jira akka daa'imaan ta'in okay akkasiin jedhe sirritti ilaalama ayette dubbifnaati jedhe dabe akka daa'imaadhaan ta'in xiqqoo sirri daa'imummaa keessaa ba'e warra isiniin lolan bakkuma isaan argitanitti isaan ajjeesa iddoo isaan isin baasan irraas isaan baasan laal iddoo isaan isin irraa isin baasan jechuun bakka isin biyyarraa isin ari'atan jechuudha arrabaan namni biyya nama baasa arrabaan iddoo isaan isin baasan irraa isaan baasaa jedha okay bakki isaan iddoo wayirraa yeroo isaan nama buqqisan namni arraba nama buqqisa osoo ka buqqisuu hin danda'amuti qaata fannoo fi Dr. Abiy wal buqqiftee waliin dabarsineere namni arrabaanii miti wal buqqisu lolaan seefiidhaan xiyyiitiidhaan maaliidhaan kanaani malee ka quraani dubbatu jiru waa'ee lola namni wal lolu guddaadhaati si galtee akkasii dubbatu xiqqoosiidha lola wagguu jedhamu macaafarra iddoo isaan irraa isin baasan irraa isaan baasaa wagguu jedhu arrabaanii miti kan wal baasan arrabaanii miti kan wal baasan isaan tu baase jalqaba nabi Muhammad in faaka ganda isaaniiti baase mana isaanii gurgurate ganda isaanii gurgurate qabeenya isaanii gurgurate nabi Muhammad miti alayhi salatu wassalam ummatatu ganda isaanii irraa isaanii ari'e qe'ee isaanii dhaasaame warra sani warri sun kaminni warra mushriktoota Qureeshii warra dhakaamu ka waaqessu warra waaqa tolfama waaqessu warra nabi Muhammadin arrabsaatiin ture warra nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam saamaatiin ture nabi Muhammadin biyyaa baase nabi Muhammad bar bakka itti dhalatanitti hin duune isaan biyya namaa keessatti du'an si galtee biyya ofii keessatti hin duune kanaafuu wanni dubbataa jiru quraanni warra lola gaaf duraa banan kanaani malee akka teessisaa jirtu kana arrabaa miti arraba eessaa fuutee lola akka gooteen hin beekon Eeshi nama wal lolaniitoo erga lolanii ajjeesanii hojii gaariillee hojjetee dhiisus jannata hin galaa jechuudha. maal jechuudha Nama ajjeese ka erga nama ajjeese jannata galamoo gaannab gala. lakki nama ajjeesuudhaan jannata hin galanii barsiifni akkasiin jiru yaa mucaa nama si ajjeesuudhaaf deemu ofirraa dhoowwu jechuun kun bara addunyaa keessattuu beekamaadha. Itoophiyaanu ajjeesi jaalmarroon peenteedhaami Dr. Abiy peenteedhaami kun wal ajjeesutti hin jiranii kun illee baandaa'edha kun illee baandaa'edha kun Ameerikaan peenteedhaami kun Raashiyaan ortodoksiidhaami Yuukireen ortodoksiidhaami maal haasa'u jirta isa nama si lolan niif tasa inni hungattaati
Sibiratti akkam nama siiloo nama murma sirraa muruuf deeme akkam godhi siin jedha macaafni kan kee. Macaafni kiyya maal jedha seete? Tokko Yohaanni 3:15 irratti ajjeesii miti jedha. Maal godhi jedha siin jedhe? Obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeesen wal qixaa jedha. Ani bar waan ajjeese. sin gaafanne waan jibbaa sin gaafanne nama si ajjeesuudhaaf deemu siiloo akkam gootaati akka amantii keetiitti. Laage. Keenya bitaa yoo si kabale mirga keetti. Bitaa yoo si kabale. Dhaga'i ka na dhagaa. Bitaa kee yoo si kabale mirga keetti qabii. Namni obboleessa isaa jibbu nama ajjeesen wal qixaa jedha. Ani nama siiloo dhufe si ajjeesu dhufe akkam gootaa siin jedhe yaa gurba. Akkam goota? Ani moo jalaan waati. Jalaan deessa ajjeesuun deemu. La si hordofee si ajjeese mana si qabate morma sirraa muruu barbaada. Akkam goota? Ajjeesin jedhu macaafni kiyya. Ajjeefnani mangista samaatii keessaa qoran qabu. Macaafni kan kee akkam godhi siin jedha si gaafachuu jira bar. Macaafni kan koomo. Dubbisaan jira. Nama bitaa kee si rukute mirga keetti qabii jedha. Namni bitaa kee yoo si rukute akkam goota tayyib amma wagguu namni tokko si ajjeesuuf sitti dhufe nama si rukutee miti ka rukuttaa dhiisi. Ka bitaa kan keedhaa ati fi obboleessa kan kee warra rukuttan dhiisisa san. Mee isa san iyyuu ati maddii kan kee jalan qabduuti nama si ajjeesuudhaaf lola sitti bane lola hin jedhamu inni kun si galte. Kaballaa fakkeenya obboleessa kan keetii wajji wal loltanii si kabale isa kanaa miti lola kasiin jedhe lola qaxxitaa nam tokko si ajjeesuudhaa dhufe. Si qabee si ajjeesuudhaa dhufe maal jedha macaafni kan kee furmaata maal si kaa waan kaballaa natti naasayin yoo kana si kabale naan jedhe kaballaa miti bakki kun bakka jajjaba namni lola sitti bane akkam gootaa siin jedhe furmaanni macaafni keessan kaa'u maalidha? Lola sitti bane lola odoo natti bane wanti nani godhu jalqaba duraa obsaan nan gaafadha maalidhan jedhaani nan dheessa. Nama dheessuu dandeessu bari mana keessa si qabee siin jedhe bar. Namtichi kun biyya kan keessa si baasuudhaaf deema. Fakkeenyaaf akka macaafa bar biyyallee gurgurattan jechuudha akka tayyib. Fakkeenyaaf amma xaaliyaanii. Isin kan biyya gurgurate dhaggeeffadhu. Yeroo takka eeggatu. Nan dhiisa. Fakkeenyaaf xaaliyaaniin biyya Itoophiyaa weerarte haa jennu. Biyya lammii biyya biraati. Dhufanii Itoophiyaa weeraran. Lolu illoltamoo biyya dhiiftee biraa deemta. Quraanni lola xaaliyaanii keessatti hariiroo qabaa jechuu barbaade. Si gaafachuu jira akka siif galuuf xaaliyaanii si kaase malee waan quraan dubbatu waan macaafni dubbatu siin kaafne. Xaaliyaanii macaafni illee quraan illee dubbatu. Akkam goota siin jedhe fakkeenyaaf biyya kan keerra si baasuudhaaf xaaliyaaniin dhuftee biyya weerarte haa jennu. Akkam gootaati yookaan ammoo nama biraatti dhufe fakkeenyaaf Itoophiyaa fudhachuudhaaf Eertiraan dhuftee haa ta'u biyyi biraadha Suudaaniin dhuftee biyyi biraa dhuftu. Akkam goota dhiiftee biraa baqatta. Amma macaafa keessaa bahiiti akkanumatti akkam gootaa ani macaafni keessan maal kaasiin jechuu jira macaafni keessan maal godhaa jedha. Macaafni keenya daali namni obboleessa isaa jibbuu jedha. Ani waan jibbaasaa sitti naasumne yaa gurbaa. Miti dhaggeeffadhu. Anuu si jibbaa kana guddaadhaa miti kana jibbaan sadiis qaban laalladhiis lola siin jechuu jira. Akkam goota siin jedhe nam tokko biyya weeraruudhaa dhufe akkam goota. Ati na jibbi ani sin jibbu dhaggeeffadhu ani sin jibbu maaliif jibbee mootummaa waaqayyoon naalu waan ta'eef. Sira afaan Oromoo kun hin galu. Mee kana dhiisi bira dabre lolatti deebi. Lolatti deebi. Lakki lolaawwanni ta'u hin jiru. Lolaawwanni ta'u hin jiru na dhaggeeffadhu ka lolaawwanni ta'u hin jiru na dhaggeeffadhu. Tasfiich macaafni keessan kun waan takka bu'aan qabu isaa furmaata waan tokko kennuu hin danda'u moo? Dhaggeeffadhu siifan deebisaa. Naaf deebisi kaa fakkeenyaaf mee xayyib xaaliyaanii dhiisi mee. As deebi garan as gabaabsina. Qe'ee keessan mana kan kee mana warra kan keetii guutuu isaadha. Shiftaa wayiidhaa dhufee yookaan namni wayiidhaa albee qabatee dhufee isin ajjeesamu. Namicha maal taate waa'ee shiftaa isaan jirru nuyi. Waa'ee shiftaa isaan jirru irraa bu'u. Ani waan lolaa shiftaasuu jira. Xayyib shiftaa dhiisayyee namnummaa wayyaa jiru. Waa'ee wangeelatti na gaafatte malee waa'ee shiftinnati maalidha akkasi godhee biraa darbe. Akkasi jedhu quraan illee. Kuni wannaani afaan Oromoodhaan hubattu moo gurbaa? Afaan Oromoo hubachuu hin dandeessu. Akkasiin jedhe
ila akkasiin jedhe Sinu bachiisa malee maali nu banne? Sinu bachiisa iyyuu oo barbaadde. maruma wallaala ta'u jirta kaame akkam si goona samee gara misi taasau Eeyyeen ani hunduma wallaala wallaala ta'u wallaala. jirta mee akkasiin jedhe yeroo takka kana dhageeffattu nam tokko si ajjeesuudhaaf qe'ee kan kee irra si baasuudhaaf morma kan kee sirraa muluudhaaf dhufe mana kan kee sirraa fudhatuudhaaf dhufe furmaanni macaafni keessan isiniif kaa'u maali bakka kana loli siin jedhamoo hin lolin siin jedha tanuma qofa naa hima Hillolin naan jedha. okay mana kan kee dhiisii biraa deemi siin jedha Maal jechuudha? Laal dhaggeeffadhu. Namni obboleessa isaa mana jiru kan nama kee dhaggeeffadhu kan kee dhiisii biraa na deemi dhaga'i siin nama jedha na. siin jedhe Nama na dhaga'i waan asiin jedhu dura. Namni obboleessa isaa jibbu nama ajjeese wal qixaa jedha. Kana jechuun immoo nama ajjeesuu miti. Dhaga'i. mee ustaadhaan digachaaf mee mataan sirrii hin Habib. jiru waan Ay, mataa jibbaatii sii waan sirrii hin jirre. kabalaa keessaa bahi yaa gurbaa kunniin waan xixiqqoo Nama na waan dhaga'i. kabalaatii waan jibbaa keessaa bahi gurbaa waan kaballaa waan jibbaa keessaa bahi achi luqqa'i mee keessa achi luqqa'i waan lolaadha haasa'u jirre nama tokko qe'ee kan kee irraa si baase ayinni quraanaatti fidde waan qe'ee irraa nama baasuudhaati waan lolaati kan isin haasa'u tayyib amma ka ayataadhaa dhiisi akkasumatti ka macaafaallee dhiisi mee akkasiin akka sii galuuf akka amantaa keetiitti nam tokko qe'ee kan kee irraa si baasuuf sitti dhufe haadha manaa kan kee fudhatuuf sitti dhufe qabeenya kan kee saamuuf sitti dhufe morma kan kee muruuf sitti dhufe si ajjeesuudhaaf sitti dhufe maal jedha macaafni keessan jalaa dheessi siin jedhamoo loliin siin jedhamoo dhiisiif siin jedhamoo kadhadhu siin jedhamoo maal siin jedha furmaanni macaafni kan kee kaa'u maali? Afaan Oromoon dhageechi Giriikitti si hiikumoo sitti maan jira hubachuu dadhabde malee. خلاص أستاذ إيجا أفان أورمو أستاذني خانم بينتاتي أستاذ أفان أورمو خونتا باسيف Lakki. Habib si wajjin haasa'an. أفان كريستانا باسيف نما إسان راتي أبوممو خو همبرباني إجتي جدورا فدا إسان قرآ وان قبضان دو غرغرا دا بالله بتدا أفان كريستانا باساف Quraana irramoo? Ani bakka sana iyyuu sun geenne isin galtee bakka sana iyyuu sun geenne dura wanni an barbaade bakka sana iyyuu sun geenne macaafnummaan isaanii kun furmaata tokkoon kaa'u jechuma isin agarsiisuudhaaf furmaata tokko mee maal jedhee naa deebisi mee Keechani ka furmaata kaa'u. maal siin jedhee jennaani waan tokko deebisuu dadhabee afaan walitti hidhamee afaan Giriikii si dubbadhamoo afaan Hibruu si dubbadhamoo naan jedhe afaan Oromootti Na si dhagaan jirtu kaa. Na dhagaan jirtu ko. yoo macaafni keessan dheeysi gadhiisi qabeenya kan kee dheeysisiin jedhe macaafni keessan lugnummaa nama barsiisaa jechuudha dhiirummaa miti. Yoo haadha manaa isa bira qabatanoo. Isin mee waan jettanii deebistanii beektanii bee bira nagin gara biraan Haadha mana naqinii isaa yoo isuma dura qabatanoo ustaaz haadhuma mana isaa yoo isa dura qabatan akkam godha. Ni dheeysa kaa boqootti kenne sana. Janirallee ajjeesaayii jedha malee ajjeestanii jennata warri asirraa hubadde warra ajjeesee jennata dhaaluu kan jedhu asirraa hubadheen jira. Okay, tamam. Akkasiin jedhe mee kana ayyee erga akkas taate kana ka biraa siif kenname akka sirriitti sii hubatamu. Mee ka biraa siif kenna ayyee waan biraa siif kenna. Afaan kiristaanaa kennaa fe'e dhugaa keessa nama afaan kiristaanaa sunillee barbaachisaa isinii galtee. Hada afaan kiristaanaa. سوف أعطيه أفان كريستانا كوساسم ديمباني أفان روما مون زكافة تبدو مي أكومتك سيمبير انجر غرسيسو ما في مالي وانا في ميتي Maaltu nu bira hin jirre maaltu nu bira dhabame. Furmaata tokkoon qabdan furmaatuma tokko macaafni keessa isin barsiisu ani wanna ajaa'ibsiisu kana macaafa keessanirra waan tokko furmaatan kaa'u akkanumatti mirkaanuma malee mee namni kan kee yoo saame akkam godhi siin jedha jennaa waan tokko nimtu akkam si goona saa In ajjeesinii jedha siin jedheen jira. akkam godhi siin jedha in ajjeesinii akkam godhi siin jedha dhungadu siin jedha haadha manaa kan keessa jala saamu jira gudeedu jira akkam goota namticha haadha manaa kan keessa jala gudeedu in dhungataa dhayitee jabaa dhugoo basii ko Nama namaan taate waan macaafni kiyyaan ajaju. siin jedha macaafni keessan maal siin jedha namni in ajjeeftu tayyib namtichi kun haadha manaa si jala gudeedu jira In ajjeesu. akkam goota in dhungataa dhayitee akkam goota Akkas jechaan jiru beekeetillee. Hamaadhaan hin kennin. akkam goota namtichuma kana haadha manaa si jala gudeedu kana qabeenya kan keessa jala saamu akkam godhi siin jedha macaafni kan kee furmaata kenna hin kennu yoo kenna natti haadha manaa kan keessa jala gudeedu jira qabeenya kan keessa jala saame dhayitee dhungataa kunoo boqotii tanallee naa rukuti jettaani moo morma kiyyanarraa muri jettee jala qabda
Asfish. Nama ajjeesuun akka waan guddaa ta'e wayititti laaluu qabda abbee. Nama siin lole kan akkuma goota siin jedhe. Haadha manaa kan keessa jalaa qabate ati dhiiftee jalaa dheessita. Inni eessaa jettee duratti? Akkanatti akka biyya lafaatitti na gaafa dhuka macaafa keessanii jettee macaafa wal qabsiistee toonaasa'in. Macaafni keessa yoo furmaata hin qabu kaama osoo macaafni keessa furmaata qaba malee. Furmaata qaba. Ayyee furmaan isaa maali? Furmaan isaa maal jedhee isin Awweel nagaamu. Awweel. Nama bitaa kee si rukute mirga kee itti qabii jedha. Kana jechuun nama haadha manaa kan keessa jalaa gudeedu bitaatti qabda moo mirgatti qabda? Calliste maddi kan keetti qabda boqoo kan kee. Nama hamaa si yaade hamaa yaadin jedha malee hamaa yaadin hin jedhu. Akkam goota haadha manaa jalaa gudeedu jira akkam goota namticha kana siin jedhe. Akkuma gootu qofa natti himi. Dhalaa biraa mana keessa barbaadeetti qaba. Dabalaaf jettee bisa qabaa. Yoo furmaata dhabdani waan jettan hin beektan bara. Kana bee wanni isin nama garramtan. Asfish. Oye. Haaraa basuma. Oye. Nagaamu. Inni gaama. Jarri kun awweel hin nagaama. Mallaa biraatti qabda. Haadha manaa gudeedee dhalaa biraa barbaadeetti qabda. Kheer. Asfish. Oye dhagaan jira maqaan kee immoo natti hin mul'atu eenyu si jedhu. Maqaan kee awweel maal jechuu barbaade beektaa? Sirriima kitaabii qulqulluu waan jedhu qaba waa'ee haadha manaa irratti haadha manaa kan kee yoo fudhattee namni biraa yoo sirraa fudhate akkam godha isa jedhuufi Ayyee. nama fakkeenya nuu ta'e qaba utuu nuu kabalamuullee nama nuu dhiise utuu qabna nu hin beekna jechuudha fakkeenya qabna bar rukutamaa dhiise bar na jechuun iyyuu isarra waa guddaa bara. Ayyee haadha manaa kan keessa si duratti gudeedu jiran haa jennu akkam gootaaf maal godhi siin jedha macaafni kan kee. Sirriidha koo gaafatti amma gaa'e na gaafatti na dhageenye macaafi qulqulluu waan jedhu haati manaa Museenii jechuudha macaafi qulqulluuni gaafa qaamni biraa dhufee mootummaan biraa irraa fudhatamu illaatee fedha macaafi qulqulluun waaqayyoo garuu halkan naqee namicha sana sodaachiseera itti buutee of eeggadhu ittiin jedheen jedha warra kan saatiin eega waan ta'eef. Kanaafuu hin kennitaaf jechuudha haadha manaa kan kee hin kennitaaf jechuudha. Waa'ee kennuufi miti itti buutee of eeggadhu in eega innumtiyyuu in eega laasatu eega. Maal eegasaa gudeedamu jirti biyyi? In gudeenne kaa in eega. Tigraay keessa gudeeddan akka biraati Oromiyaa keessattuu akka biraati Amaara keessatti akka biraati in eegaan maali dubartii hambaadhaa rabbiin gabbeessi eegamu maal taate isaa? In eegaa uumaa waliin si kana siin hin jenneen ansi gaafadhe malee waan isii eeguudhaati ati ni kennitamoonni dhiifta. Haadha manaa kan keessa jalaa gudeedu jira namtichi. Itti dhiiftamoo namticha kana ni ajjeefta. Maal biyya seera qabu keessa jira seerri akkas jedhu sin jiru bara. Abboo seerri amma isaati kana namni gudeedamu jira. Akkam gootaati sitti dhufe haga seera bira geessituuf akkam goota. Furmaata macaafni kanneen seerri kanna. Awweel akka gootu ati gaafa haasoftu wantan jedhe ta'uu qaba hin jedhin waan gaafatteef deebii barbaadi malee. Eshi? Ani bar akka fakkeenya gaafachuu jira yaa gobajiiko. Macaafni keessan furmaata maal isinii kaa? Fakkeenya nam tokko dhufee yaa eenyu maqaan kee maqaa kee kan bara? Hundaa ol. Hundaa ol hayyeetu. Hundee la fakkeenyaaf ammaati. Nam tokko tuu sitti dhufee qabeenya kan keessi jalaa fudhadhaa. Amma kana gabbaata mombaatu hundee jaartii kan keessa sirraa fudhadhaa qabeenya kan keessa sirraa fudhadhaa siin jedhe. Si ajjeese yoo amma kana asi gabba'uu baattamoo sekendii kana si ajjeesa yookaan ammoo sillee ajjeese qabeenya kan kee fudhaa jaartii kan teellee fudhadhaa siin jedhe sitti dhufee jechuudha. Ati maal goota akka macaafni si akeekutti maal gochuu sirra jira. Okey laa waa lama na gaafatteeti akka kootti tuna gaafatte deebiin sii deebisa akka macaafaatti na gaafatte waan ta'eef akka macaafaatti illaatu macaafamti qulqulluun iyyuu hin lola bara yeroo inni lolu argine irra kaa dabarsi illaatu iyyuu naannoo warra isa sodaataniidha ergamaatu buufatee jira bakka yoo ni wattaadaraalee hinyaa gaama nu bira waraanni buufatee nu eegu jira hamaadhaaf akka nu illaan mana keenya kan eegu jira bara beektaa kanaaf iyyuu Abboo waraanni wayituu kamaan naannoo mana keessanii jiru hin jiru. Tigraay keessatti kiristaana ka gudeedamaatiin ture Amaara keessa ka gudeedamu kiristaana. Wallagga keessatti kiristaana. Si galtee waraanni wayiidhaan eegaa uumamu kan hin dhiisi waan oduu durii kana dhiisime.
Waan waraana dhiisi. Ani akki siin jedhe ati maal gootaa siin jedhe waan waraana dhiisi. Waraana dhiisi waan waraana. Isa san dhiisi. Awurooppaa keessa gudeedamaa oolte dubartiin maal waraana eegan maaliin isaan waraanni dubartiin akka gudeedamne eegamu. Akki siin jedhe ati maal goota akka keetitti furmaanni macaafni kan keessii kaa'u maali? Ati maal godhi siin jedha macaafni. Dhiistee biraa deemtamoo haadha manaa kan keetiif qabeenya kan kee namticha kana ajjeeftee ofirraa baaftamoo lolteeni dhoofteeni rukutteen ofirraa baaftamoo akkam goota? Sitti mi'a takkasii deebiseera bara. Hin eegamna bakka hin eegamna namni nuti tubbuu hin jiru bakka. Deeko. Hundee yeroo tokko na dubbisi be. Eega kiristaanii Mee zaadamti xiqqoo si haasofsiis taa'anii garaan na dhukkubi wallaahi ijoollee dargaggoon. lakkistaasa eega waraanni Abiib sim jedhi be. Sim jedhi hundee wajjin haasaa yeroo tokko. Bitame obsi. Teetifu sim jedhi. Eega waraanni ka eegu ta'e mootummaan gurguddoon Awurooppaa fi Ameerikaa fi minaamination tun kiristaana maaliif poolisaa fi federaalaa fi CIA fi inni maarree fi minaamination maaliif barbaachise? Eega waraana biraati isin eegaa kunoo baayibilaan bultii macaafaan bultii. Addunyaan gartee biitti gurguddoon hay waraana maaliif barbaachise? Biitti nagayaa miti obboleessoo miciyyoo deengadda kunoo xiqqishoo kiristaanaa ta kiristaanummaan guddaan sun gudeede waraanaatu biran jirre moo isaatu namanin isiitu namanin daa'ima isiin maaltu biyyi nagayaa miti obboleessoo nagayni fayyaa akka ustaaza wal hubaanu.